Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti hojii turuudhaan itti booharaan affeerraa kenna kun biiftuu oroora keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuun hin dagatina. Lattima gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa eeginnaan akka guutuu biyyattiitti filannoo marsaa torbaffaa har'a gaggeessitee jirti. Filannoon marsaa torbaffaa gaggeeffame bakkoota hedduutti otoo hin jalqabamin hafee jira. Naannoo Tigraayitti akkasumas naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa bakkoota hedduuttis kan jalqabames adda kutamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Itti aanu Oromiyaan har'a haala adda ta'een raafamaa ooltee jirti. Raafama cimaa isii mudatee jira. Guutuun Oromiyaa raafamaa ooluun Finfinneettis raafama hamaa fi sodaa fi akkasumas muddamsuun cimaa uumuudhaan kiiloo afurittis yaaddoo hamaa uume jedhamee jira. Magaalatti akka naannoo Oromiyaatti bilxiginnaa waan isiin hin eeginitu isii mudate jedhamee jira. Guutuu oduu akka itti aanu kanatti isiniif qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal dura duuban kunooti. Piippiin filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa akka guutuu biyyattiitti har'a gaggeessaa ooltee jirti. Piippiin filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa har'a akka guutuu biyyattiitti gaggeessine haa jettu malee filannoon gaggeeffame filannoo sobaati jechuudhaan hedduun itti walii galanii jiru. Gamtaa Awurooppaa dabalatee dhaabbileen idil addunyaa biroollee taajjabbiidhaaf waamaman filannoon xumuramee jira. Taajjabbii fi wanti waamamnuuf hin jiru. Filannoo sobaa irratti taajjabbiidhaaf hin teenyu jechuudhaan kufaa taasisuun ni yaadatama. Akkuma jirutti ta'e filannoon sobaa jedhame kunuyyuu har'a guutuu biyyattii keessatti bakkoota hedduutti osoo hin milkaa'in oolee jira. Guutuu naannoo Oromiyaatti bakkoota filannoon gaggeeffame jedhametti wanti filatame hin jiru. Kan jiru paartii tokko qofa waan ta'eef kan dabrus isuma qofa wanti keessaa filatame hin jiru. Garuu sababa filannootiin duula filannootii fi gargaarsa filannoo jechuudhaan uummatarraa mallaqa saamaa turuun uummata hiraarsaa turuun bilaashuma jedhamee jira. Akkasumattis Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola bal'aa waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti labsee hojiitti hiikene bakkoota hedduutti filannoo sobaati kan jedheen waraanni bilisummaa Oromoo fashaleessuu beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e akkuma guutuu biyyattiitti bakkoota 143 irratti filannoon gonkumaa hin jalqabamne jechuudhaan boordiin filannoo beeksisee jira. Kana malees naannoo Tigraayitti filannoo wanti jedhame guutumaan guutuutti hin turre jedhamee jira. Kun immoo kan agarsiisu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti biyya taatee itti fufuun gaafii keessa kan galchu jechuudhaan hedduu yaadatti kennanii jiru. Walumaa galatti naannoo Tigraayitti filannoo wanti jedhame guutumaan guutuutti hin gaggeeffamne. Naannoo Amaaraatti parsantii 80 akka hin gaggeeffaminitti. Naannoo Oromiyaattis magaalotaan ala baadiyyaa Oromiyaatti filannoo wanni jedhame kan hin milkoofne ta'uun mirkanaa'ee jira. Walumaa galatti filannoo jechuudhaan piippiin hojiin har'a raawwataa oolte hojii tapha ijoolleeti jechuudhaan hedduun itti baacanii jiru. Jawaar Mohammadis filannoo gaggeeffame kanaan walqabate yaada kennee jira. Yaada kenneen filannoon sobaa piippiin gaggeessitu kun takka biyya tana diiga takka biyya tana akka haaraatti ijaara jedhee jira. Uggurri geejjibaa guutuu Oromiyaa keessatti labsame guyyaa 4 dura hojiitti galame. Sochii konkolaataa guutuu Oromiyaa keessatti taasifamu guutumaan guutuutti danqe jedhamee jira. Konkolaattota uggura labsame kana cabsuudhaan tuffiidhaan guutamuun balaa barbaadanii itti dhaqan irrattis haleellaan raawwatamuun konkolaattonni hedduun hojiin ala taasifamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Yoo xiqqaate konkolaattonni 50 ol hojiin ala ta'an jedhamee jira. Walumaa galatti uggurri geejjibaa tibbana guutuu Oromiyaa keessatti kaa'amee fi duulli hegeree Oromiyaa jechuudhaan guutuu Oromiyaatti labsame guyyoota 4 dura hojiitti galame guutuu Oromiyaa cal'isiisuun guutumaan guutuutti raasee Finfinnee fi kiiloo 4 haala adda ta'een muddamsuu daangaa dabre jala galche jedhamee jira. Daandiin cufame hin jiru kan jiru nuyi jechuudhaan daandii dhagaan cufamu kan eegaa turan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo jaarraa daandii dhagaan cufan bira dabrinee jirra. Labsii nu labsine fudhatuu dide immoo labsii kana cabsuudhaan barbaade waan barbaadetti haa dhufu jechuudhaan akeekkachiisee ture akkuma jedhes godhee jira. Oduun itti aanu oduu guutuu naannoo Oromiyaa irraa nu ga'edha. Oduu guutuu naannoo Oromiyaa irraa nu ga'een naannoon Oromiyaa har'a akka malee raafamaa ooltee jirti jedhamee jira. Haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti raafamni hamaan uumame har'a guyyaa 4ffaaf kan itti fufe yoo ta'u kan guyyaa har'aa immoo adda jedhamee jira. Piippiin filannoo gaggeessaa jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo zoonilee Oromiyaa 8 keessatti bahaa hanga dhiyaatti kibbaa hanga kaabatti
Oromiyaa haalan raasuudhaan filannoo PP'n naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa jirtu hedduu hojiin ala taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duula hegeree Oromiyaa jedhu labsuudhaan guyyaa 4 dura hojiitti kan seene hanga har'aatti duula gaggeessaa jiruun loltoota mootummaa hedduu booji'ee jira. Yoo xiqqaate loltoonni 2500 ol booji'amanii jiru. Kan hojiin ala ta'an immoo dachaa kana hedduu ta'a jedhamee jira. Inni ka'arraa osoo hin dabalatin jechuudha. Har'a immoo haala adda ta'een qindoomina addaatiin zoonilee Oromiyaa hunda keessatti haleellaa mooraalee waraana mootummaa irratti barraaqan raawwatuun bakkoota haleellaa raawwate hundatti filannoo PP'n yookaan mootummaan bilxiginnaa har'a gaggeessaa jiru guutumaan guututti bashaleessa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Bakkoota har'a waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii itti fudhate takka takkaan akka itti aanu kanatti muraasa isaanii wal duraa duubaan isiniif qabannee jirra. Odeeffannoo baha Oromiyaa irraa nu ga'een baha Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa kan aanaalee muraasa isiniin gennee turre har'a Harargee Lixaa aanaa Hancaar Araddaa Jaaffaa magaalaa Basee bakka addaa Biyyoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisu odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa guyyaa kaleessa bakka kanatti raawwateen loltoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 5 immoo booji'ee kan hafan immoo hedduu madeessuun kaan immoo bittinneessuu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee hedduus hiikkatee jira. AKM'n 16 meeshaalee biroollee hedduu kan hiikkatee fi akkasumas mooraa waraana mootummaa bakkichaa irratti haleellaa raawwateen guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhamee jira. Odeeffannoo zoonii kibbaa irraa nu dhaqqabeen immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuu beeksisee jira. Har'as barraaqan Oboon madda albuudaa Gujii bahaa aanaa Oddoo Shaakkisotti haleellaa raawwatee jira. Har'a barraaqan aanaa Oddoo Shaakkisoo ganda Shawwaanaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa guutumaan guututti gandicha keessaa kan yaase yoo ta'u lolli kan itti fufe ta'ullee odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu madoodhaan hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansuun kan adabe yoo ta'u hedduu filannoof qophaa'e immoo hojiin ala taasise jedhamee jira. Caasaalee mootummaa kaadiroota fi kaabinoota akkasumas humnoota mootummaa maqaa filannoo jedhuun achitti walgeette bakkicharraa ari'uudhaan korojoo to'atee korojicha immoo guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessallee achuma Gujii bahaa fi Gujii lixaatti aanaalee lama keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisee jira. Guyyaa kaleessa garuu isiniin gabaafne jirra dabalata isaa qabna. Tarkaanfii kalee fudhate kanaan magaalota aanota lamaanii to'atee jira. Maqaan magaalota aanaalee lamaanitu kan wal fakkaatuu fi magaalaa Daawwaa yoo ta'u magaalaan Daawwaa lamaanuu to'atamtee jirti. Raawwatameen 15 madaahanii 10 immoo addunyaa kanarraa godaananii 13 immoo booji'amanii jiru. Meeshaatiin PKM'n tokko snaappara tokko AKM 26 fi rasaasa hedduu booji'ee jira. Namoonni booji'amanii fi meeshaan hiikkatame kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u guyyaa kalee dura immoo haleellaa waraana mootummaa irratti raawwate waraana bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haala amanuu hin dandeenyeen meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee jira. Inni hiikkatee osoo hin taane akkuma jirutti qicate jechuun haala danda'amuun akkasumas namoonni addunyaa kanarraa godaananis hedduudha lakkoofsan. Oduun itti aanu zoonii kibba baha Oromiyaa irraa kan nu gahedha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessu beeksisee jira. Lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Har'a barraaqana Arsii Lixaa aanaa Heebana Arsitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Guyyaa kana duras haleellaa cimaa achuma aanaa Heebana Arsitti kan raawwate yoo ta'u aanaa Heebana Arsiititti irra deddeebuun haleellaa raawwateen aanicha guutumaan guututti to'annoo humnoota mootummaa PP'tiin ala taasise jedhamee jira. Aanicha keessaa qulqulleessee baasuun aanicha filannoon tokkollee keessatti hin gaggeeffamne jedhamee jira. Guyyaa kaleessallee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa raawwatuu fi kan aanaa Limmuu fi Bilbilloo isiniin gennee turre akkasumas kan aanaa Zuwaay. Haaluma kanaan achuma zoonii kibba bahaa Arsii bahaa aanaa Martitti guyyaa kaleessa haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuuf injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Arsii bahaa aanaa Marti ganda Dambaqaa Iftuu iddoo addaa Goofar Gibee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen 4 gara hin galletti godaansise 2 madeessuun kan hafte bittinneessuu odeeffannoon nu gahee jira. Achuma Arsii bahaa aanaa Zuwaayitti guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeessin injifannoo argatu isiniin gennee turre dabalata qabna. Haleellaa guyyaa kaleessa loltoota mootummaa irratti aanaa Zuwaayii Duudaa
ganda majjaa shanan jedhamutti humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 84 gara hin galletti godaansisee jedhamee jira. Lama immoo kan booji'e yoo ta'u hedduu immoo madeessuu odeeffannoo nu ga'ee jira. Meeshaan hiikkate PKM 2 AKM 56 rasaasni PKM sanduuqa 2 ka AKM 1400 akkaalee biroollee hiikkate jedhamee jira. Gara odeeffannoo zoonii giddugala irraa nu geetten zoonii giddugalatti waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uun aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu odeeffannoo nu gahee jira. Haaluma kanaan Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti irra deddeebi'uun tarkaanfii fudhataa kan jiru ta'uu har'a immoo mana barumsaa Golboo Bitim jedhamutti loltoota PP mana barumsaa buufatoo kaampii taasifatuudhaan yeroo dheeraaf keessa turte miidhaa garaagaraa achirraa bobba'anu hawaasa irratti geessaa turte irratti tarkaanfii fudhateen guutumaan guututti mana barumsaa keessaa yaase jedhamee jira. Qophii filannoof taasifamaa jirus gufachiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Achuma giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa aanaalee garaagaraa keessatti lolli bal'aan loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Bakkoota lolatti gaggeessaa jiruttis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu odeeffannoon nu gahee jira. Lixa Shaggar aanaalee garaagaraa keessattis haaluma wal fakkaatuun lolli bal'aan gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Walumaa galatti hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan tarkaanfiin fudhatamaa jiru injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu odeeffannoo nu ga'ee jira. Magaalaa Finfinnee irraa kaleessa muraasa irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen meeshaalee hedduu hiikkatee jira. PKM 2 AKM 56 akkasumas kan biroollee hedduu hiikkatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Lixa Oromiyaatti immoo har'a haala adda ta'een aanaalee hunda keessatti haala jedhamuu danda'amuun lolli bal'aan gaggeeffamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun filannoolee gufachiisuu odeeffannoo nu gahee jira. Haaluma kanaan Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatee jira. Bakkoota tarkaanfii itti fudhate bulchiinsa magaalaa Sanbataa, magaalaa Duree, magaalaa Angar, magaalaa Jimaataa fi akkasumas Bareedaa jedhamanitti tarkaanfii fudhateen filannoolee guutumaan guututti gufachiise jedhamee jira. Achuma Wallagga Bahaa aanaa Diggattis tarkaanfii fudhateen magaalaa Arjoo Guddattuu guutumaan guututti to'ate jedhamee jira. Tarkaanfii fudhateenis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Achuma Wallagga Bahaa aanaa Limmuu bulchiinsa magaalaa Galiilatti seenuudhaan barraaqaan haleellaa cimaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise filannooleen akka hafu taasise jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree bulchiinsa magaalaa Gabaa Sanbataatti seenuudhaan mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun du'a madoon adabe jedhamee jira. Filannoo wanti jedhamus hin gaggeeffamne jedhamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa irraa odeeffannoo nu ga'een immoo aanaa Sayyoo bulchiinsa magaalaa Dorgommeetti barraaqaan haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun rifaatuu uumeen filannoon akka hafu taasifame jedhamee jira. Achuma Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa ganda Gabaa Jimaataa jedhamutti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhamee jira. Filannoonis hin gaggeeffamne jedhamee jira. Achuma Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo gandoota garaagaraa keessatti haleellaa kan raawwate yoo ta'u ganda Somboo, ganda Burqaa, ganda Billee, ganda Hooyyaa jedhamutti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun akkasumas filannooleen akka hafu taasise jedhamee jira. Odeeffannoo Wallagga Lixaa irraa nu ga'een immoo Wallagga Lixaa aanaa Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachitti haleellaa ganamaan raawwateen miidhaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Bulchiinsa magaalaa Saachii fi bakkoota garaagaraatti haleellaa kan raawwate yoo ta'u haleellaa raawwateenis miidhaa qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun filannooleen akka fashalu taasise jedhamee jira. Achuma Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii bulchiinsa magaalaa Dongorottis haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Filannooleen hin gaggeeffamne jedhamee jira. Achuma Lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Kolli Carbaa jedhamuttis haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Achuma Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalattis gandoota 4 ol keessatti haleellaa kan raawwatee fi haleellaa raawwateenis miidhaa dhaqqabsiise filannooleen hin gaggeeffamne jedhamee jira. Magaalatti haala kanaan guutuun Oromiyaa har'a raafamaa oolee jira. Kun muraasa kan hafanis hedduudha. Gabaabinna yeroo irraa kan ka'e guutuu isaa isin biraan ga'uu hin dandeenye. Walumaa galatti duulli qindaa'aan egeree Oromiyaa jedhu waraanni bilisummaa Oromoo labsee hojiitti hin seene PP akkaan raasee jira. Akkasumas muddamsuu hamaa jala galuudhaan waan qabattee gadi dhiiftu wallaalte jedhamee jira. Humna waraanaa guddaa gara kaaba biyyattiitti naannoo Tigraayitii fi Eertiraan wal loluuf garas feete deebiftee gara naannoo Oromiyaatti galchuuf jedhamee jira.
Gama biraatiin immoo humni mootummaan bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase hedduun isaanii booji'amanii jiru. Yoo xiqqaate guyyoota lamaan duraa keessatti loltoonni waraana mootummaa 2,500 ol booji'amuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Irraa yoo jedhame yoo xiqqaate loltoonni 3,000 harka kennatan jechuudha. Kana jechuun waraanni bilisummaa Oromoo qawwee xiqqaa hanga guddaatti 3,000 bilaashumaan argate jechuudha yookaan bu'aa buufate jechuudha. Haleelee irraa godaansisuun irraa hiikkates baay'eedha. Kuni walitti yoo eda'ame kasaaraa guddaa gara meeshaatiin mootummaa bilxiginnaa irratti dhaqqabsiisee jira. Humni namaa hedduus harkaa qisaasa'ee jira. Kuni kasaaraa guddaadha. Rifaatuu guddaa keessa galchuun isallee dhagahamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nuu tura.